nagaa waaqee guftaa saniif haa ta'u hordoftoota walqee biyyuutii akkam jirtu nagaa keessaniiti galata waaqa nagaa kooti egaa maal akkan gochaa jiru isiniif galee yaada kun aloe veraadha yookaan reetiidha jechuudha. Reetii kana nama fuula kootti xiqqoo dibachuun barbaade. Asibeen. Reetiin fuula baay'ee gaariidha jechuudha. Isinillee dibadhaa fuula keessanii qulqullummaan isaa xiqqoo gurraacha madaatii qabu dibachuu dandeessu jechuudha. Naachuraalii waan ta'eef baay'ee gaariidha. Qulqullummaa fuulaaf akkasumallee zayitii reetii qibaata reetiin hojjechuuf kun ka'eera. Asmarraan isinitti agarsiisa dheetan malee fuulatti akkaataatti dibatanii reetii faqaffaqxu miidoo xiqqoo ishee qabatan kun akkas gootanii irraa baasistu baay'ee irraan ba'a jechuudha. Akkuma argaa jirtanii mashuutti miidoo qulqulluu isaatiin hojjetachuu hin dandeessu. Isiniin jedha hordoftoota koo akkasumallee na hordofaa zayitii aloe veraan hojjedha jechuudha. Zayitiiwwan ijoolleen keessan na gaggaafatanii jiru waan ta'eef zayitii aloe veraa akkaataa itti fayyadama isaa asumarraan illee isiniin agarsiisa. Hordofaan affeerraa kooti coccobee jira gaa. Akkuma argitanii kun aloe veraa jira jechuudha. Wantoota handaara isaatti wantoota akkasii kana kun irraa babbaasee jira. Bukkee isaa kan jiru waan akka qoraatti fakkaatu sana jechuudha. Kana booddee akkaataa hojii isaa walumaan hordofa. Qoosha kadaa kun godha jechuudha. Daakuu barbaadan illee ta'e maankaatiin illee gadi tuttumuu dandeessu jechuudha. Maankaatiin akkas godhee booddee waan akkasitti naqachuudha. Irra caalaa isin warroonni mana keessa jirtanii biradistii qulqulluu isaa xiqqoo ishee waan akkasitti godhattanii bareedaadha jechuudha. Maankaa qulqulluu isaa ammallee gadi rurrukuttu akka sirriitti walii isiniif intinaa ta'utti jechuudha.
akkuma beektanii wantiin qabu coconut oil ani kun kana nan qaba coconut oil original isaan qaba original kanas ta'e sana xiqqoo mashaan itti ilmaamumaan ani itti naqaa jechuudha xiqqoo anan nagaa sabodde zayitoonni kun zayitii qibaatii isaan silkii fi baaziliiniidha jechuudha xiqqoo kanatti dabala kanarraasi sabodde isin maayikirooweevii yookiin immoo gaazirratti hodhisuu dandeessu hangaruu asirratti isaa jechuudha jechuun bishaan danfaa irra kaayitan bishaanichi danfaa sanaan immoo akka waliin naajannaa nyaatuun godha jechuudha maaliif sababni isaas akkuma isiniin jedhe sababa kushinaa hin jirreef ho'iinsa bishaan asii ol ba'uu biradistii keessaa soorii maanqorqoraa keessaatiin akka o'uun taasisa o'ootuun kan xinnoo ishee abidda xiqqaa isheerra keessanii akka tantagaatti akka xiqqoo ishee guutu isinii yeroo baay'ee isinitti fudhadhee gadhiifamu sirriitti wal nyaachuu qaba. Sirriitti wal nyaataa jira. Qibaatii fi wantiin sun jechuudha. Aloe veraan. argaa jirtanii harka tokkoon egaa kaameraa qabee isin argisiisuudhaan harka tokkoon immoo abiddaillee yoo ta'e illee gaazillee yoo ta'e xiqqoo ishee isa dhumaarra keessanii akka oqisuu gootu malee ariifatee akka tantakaatti akkuma taasisina akkasitti bu'aa qabeessa hin taatu jechuun sun ta'ee wal makaa jira amma qibaatichaa fi zayitichi wal makaa jira jechuudha sirriitti wal nyaachaa jira. دقيقة أريد صرنا وفشاقة
uffashaa sababni isaas gaazii akkuma hin qabne isin dheeraas keessatti alarmiin ijaa jiru gaazii fayyadamuu hin danda'amu jechuudha. Isa kanaaf jedhanii bishaan irratti giddi fayyadamuu qaba waan ta'eef kana waan baay'een ganan isinitti argisiisa qibaatota doolaara 50 doolaara 20 doolaara 30 kan ta'an mana keenya keessatti akkamitti hojjetamne mataa keenya baay'ee aloe vera mataawwan lallaafanii yookiin immoo mataawwan caccabuudhaaf akka jabaatee qalaalitti hin saaxilamne wanta caccabinaaf illee ni taasisa. Kana biraan illee qaama keenya ziwwirii dhiiga keenya jechuun mataa keenyatti dibnee keessa isaatti mataa keenya sukkuumne qaamni keenya akka wal keessa deemu illee ni taasisa jechuudha. Aloe veraan gahee guddaa qaba. Kanaafiyyuu itti fayyadamaa. Yegiddii dibattanii miicuu hin qabdani dibattanii guyyoota 2 guyyoota 3 torbanitti takkas warri miiccatan torbanitti 2 warri miiccatanii akkas gochuu ni qabdu rakkoo hin qabu jechuudha. Baay'ee sirriitti qassedhee kan ta'ee jiru argitanii baay'ee wal nyaatiinsa sirrii taasise duraan baay'ee kobbaa ture akkuma argitan aloe veraan amala kobbummaa qaba amma garuu sirriitti cillitti dhedhee baay'ee baay'ee tokko namatti tola kun akkuma argitanii kuni waan ittiin dibamu